عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في أرتو تتغنى بقى نجا نيدرس من جتة أرفنو دي بيتين جرا جام غيزني خنا راجع كل مالين يجورا كبتين ودو في جتشو كيسان واني نولمنه واني كبدة سنيب دو في غارمو تيجا يجورا أرس بروس غا وان غرتي يجورا خيسة جرولة ني بيتني وان نتي غرتي إر جرولة ني بيتني واني نتي إر جرو أنا في يجورا كنان اللين أكوما غرتي يجورا غولا أرتي رومو يوغا نسرو باسو رفاني yookaan barbaada nasruu barbaadatti jira. Kanarraa gaa nasruullee jechuudha bakka inni jiru wallahi nagarree isinilleen akka du'aa'iidhaan nu bira dhaabbattan akka du'aa'iin nu jajjabeessitan asumaanuu isinitti dhaammanna. Kanarraa innillee asii waan hafuun uma ba'a inshaallah wallahi du'aa uummatee isinitti caalaa du'aa'iidhaan nu jajjabeessaa isinin jenna Oromoo teenya. Kanarraa ammoo wanni biraa gartee wanni nan gartee jechuudha akkuma gartee video shabaha bane seenani video garte jechuudha qadir gadhiisee akkuma argette akka inni jechuudha gola aartii Oromoo itti azabaa jiru argee wallahi baay'ee takka garaana nyaatee baay'ee takka jechuudha wanni gama keessanillee deebuu nukutee nutillee jechuudha barbaaduma isaarra jirra rabbiin haa mul'isu. Kanarraa anaa fi kanaan akkuma dheengadda gartee video waraabnee isiniif gadhiifne isinillee agartan jeeti yaada jechuudha bakka Oromoon jirtu hunda deebinee barbaadaa jirra inshaallah rabbiin irra nu haa dhaabu. Asumaanuu qadir wallahi jechuudha waan gartee jecha gartee jechuudha gocha garaa nama balleessu go jechuudha ilma namaa baay'ee takka garaa nama gartee balleessu nama rifachiisu waan gartee ilmi namaa nama goone jechuudha nasruu godhutti jira rabbiin gartee isallee wallahi irra haa aansu jechuudha gartuu namni tokko yoonii fi gartee bolla yoo namaaf qotte ifumaaf itti duuta manna inni keessatti isaa zabaa jiru sanillee agartanii afaan hidhee harka hidhee baay'ee takka jechuudha rakkisutti jira. Kanarraa wallahi isinilleen osoon isiniif himuun ta'in agartan jee yaada. Kanarraa waa'ee viidiyoo sanii argee anilleen har'a gama keessan as deebuu dandeenye isin Oromootiya. Itti aansuudhaan akkasuma jechuudha Aashaallee jechuudha eega gartee biraa deemne biratti hin deebinee nutis gaanaa fi kannaanis kunoo deemneetuma jechuudha nasruu barbaadaa jirra. Arran tanagaa kunoo anis gama keessa wanni na deebise kannaa bira hin jiru kannaan amma jechuudha natti dawwalee arran tana deemnee barbaadutti jirra. Ammoo kennaadhaan eega gartee addaan baane kaleedha addaan baane jechuudha garuu wajjin deemaa ooluun faayidaan qabdu atis deemi barbaadii jechuudhaan nanillee gartee akkasitti biraa deeme. Garuu kan gartee jechuudha kanaan dawwalee naaf himatti akkuma isinillee gartee viidiyoo agartanitti nama gartee jechuudha viidiyoo nasruu bakka inni jiru dhagee bakka inni jiru yookaan arge nama san argeetiin jira kottuu naan jee naaf dawwalee ture inshaallah bira dhagee waa hundaa'u anillee hangaan danda'uun yoo jirraa gartee afaan argannee deemnee barbaanna bakki inni jiru yoo kan nuuf himute jechuudha kan kennan qabe suni asumaanuu gaa namoonni jechuudha garaagaraa bakka hedduudhaa akkanif hin baafne jaanii jechuudha koomentii jalatti barreessaa jirtan kun gartee dawwaltanii nu gaafataa jirtan baay'ee takka galatoomaa du'aamaan bira dhaabbadhaa isin jenna Oromoo teenya gololchallee isinillee ni beektanii inilleen akkumaan arra ol beettiin argee viidiyoo isaa Aashaa bira dhufee rabbiin haa baasuu jee waa hedduu dubbatee jira. Angaruu gaa waa'ee kanarraa maaliif inni sunillee jechuudha waa'uma gartee jabaateetu gololchallee akkasitti ka'ee dhufee Aashaa gaafatuu danda'e. Inshaallah Oromoo teenya du'aa'ee godhaa isinin jenna. Du'aa'umaatu caala waa hundarraa inshaallah biizinillaa. Kanarraa ammoo nasruun akkatti waan haftu maaliif namni biraa jechuudha kan fagoo jettan yaadumaan jejjee bira dhaabbatu gartee kun du'aa'ee yoo gootaniif illee bareedaadha jeeti yaada. Ammoo kan gartee Yaman keessa jirtan bakka jirtanii nasruu yoonii fi nu wajjin barbaadan bakka inni jiru yoo nu wajjin baaftan baay'ee takka bareedaadha jeetiin abdii qaba. Maaliif waan gartee nu bira kutee baay'ee takka nutti illee jabaatee waan goonu dhabnee ilmi namaa tokko gaa namni tokkoo fi lama waan deemee gartee waan mul'isu hin qabu. Bii gartee keessa jiru tun magaalaa jechuudha guddoodha bakka inni kun geesse Kadir geesse hin beekne bakka kanatti inni dhoofatee akkanatti isa zabaa jira wallahi hin beekne inshaallah rabbiin gartee isallee haa baasu baay'ee takka wallahi nama dhibaa kanarraa gaa inshaallah Oromoo teenya du'aa godhaa isin jenna.
asumaanuu namoonni jechuudha inni tokko tokko jechuudha Nasruu hedduu nama gartee jechuudha gara laafessaa jaanii jechuudha nama hedduutti dawwalanii deemaa barbaadachaa ni jiranii akkuma gartee isinilleen Aashaa biratti agartan namni hedduu dhufee jechuudha eenyufaatu barbaadu jira jaanii akkuma gaggaafatan san isinilleen agartan jee yaada Oromoo teenya du'aayii godhaadha wallahi Nasruun ni bahaa ni bahaa inshallah arraa fi boruu keessatti nutis ni baafna kanarraa gaayoon fi gartee mucaan gartee kennaan qabe sun bakka inni jiru agarree dhiifnee biraan deemnu maaliif wanni itti dhiifnee biraa hin deemne waan keessa jirru ni beektan isinillee ni gartanii kanarraa yoonii fi gartee jechuudha isaan sun nama hedduu taanis echumatti jechuudha haa walumaan isumaan waliin jechuudha nu ajjeesanii malee wallahi Nasruu garree dhiifnee biraa hin deemu hanga baafnuttiin isiniin Oromoo teenya kanarraa anis boru jechuudha kannaa biratti hin deebi'u deema anillee bakkaan jiru jechuudha amma eega kana naa dawwalee boodan jechuudha kennaa biran isa sanirraa faana fudhannee achiin deemnee isa kana jechuudha bakkee isa inni jiru yoo kan nu garsiisu taate isa san fuunee achi geessine bakkee Nasruun jiru san yoo nu geesse isuma san fuunee isa geessine haa nu garsiisu garuu gaafa nu garsiise inni nagaan ni deema jechuudha ammoo Kadiirii walaa isaa wajjin jiru tokkoon isaanii inshallah bahuuf hin ta'an maaliif wanni isaan ittiin baane akkanatti ilma namaa namni akkatti azabee kan haati manaa isaarraa bochuu ijoollee isaarraa akkasitti hambisee obboleettii Nasruun ni beektan isinillee unoo Nasruun osuma gartee obboleettii isaa osuma dhukkubaa jiru manatti dhiisee jechuudha dawaan fidaa biraa deeme kana akkasitti jechuudha Kadiir qabee Nasruu achiin bakka geesse gaa innillee gaafa gartee inni qabame waan kana hunda gartee takka takkatti lafa kaa'uuf ta'a kaisaa hojii jirulleen yookaan fakkaataan akka isaalleen jechuudha kan inni maallaqaan bitee kanatti Nasruu tumsiisaa yeroo isin Oromootiya ammoo mana Nasruu eegan guyyaa san dhaqee deeme achitti hin deebine wanni hin deebi maali Nasruu barbaada jirra inshallah gaafa gartee deebine gaafa gartee rabbiin nu gammachiise ni deebinaa jeetiin abdii qabaan gama xiyyaanii kanarraa ammoo wallahi maaliif jechuudha isinirraa jechuudha baay'ee takkabannee wanni nuti gartee mashkuula itti taane osoonii fi as deebinee jechuudha gammachuu gartee yookaan Nasruu akkana agarree jennee gama keessan deebi'uudhaan malee gartee as deebinee viidiyoodhaan akkana Nasruun agarree jechaa ooluun faayidaa nuuf hin qabu maaliif yoo isa san gabbaafne akkasitti walumaanuu gama keessan deebinee jechuudhaaf isinirraa bannee Oromoo teenya kanarraa du'aayin nuuf godhaadhaa du'aayin nu bira dhaabbadhaadhaa warri gartee jechuudha fagoo jirtanis kan gartee biyya alaatti fi biyya keessa jirtanillee du'aayin nu bira dhaabbadhaa Oromoo teenya kan gartee amantii adda addaa qabdanis amantuma teessaniin amantii qabdaniin du'aayi akka bira dhaabbattaniin isiniin jaa kan muslima taatanis gartee kan kiristaana taatanis kan waaqeffata akkasuma amantii qabdaniin Nasruudhaaf du'aayi godhaa isiniin jenna akka rabbiin gartee diina harkaa isa baasuu isiniin jaa Oromoo teenya inshallah hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh